ilmoon ni galchi mucaan kiyya ni galan ni gala Ningaloo afaan Oromoo. keef yaa ni galu ni galchi anaa galchi ilmooti yaamin Ilmooti takkaan qabu. Ningalchitu ilmooti. Ningalcha tiyyaam ilmooti yaa eessaa fidee duba ilmooti galtee Bakkaan fadhee fidee. aboo safaata akka nurraa dhiisii achi wal baalogummaa kana turku mudate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya arkafune daawwattoota hordoftoota keenya kam nagaa keessanii fayyaadhaa jirtu isin jecha dhufnee deemnee jira kunoo eessa jirta isaan taasoo jirta jechuun keessan oolaa mana kiyyaan jira arrasa akkuma dheengaddaa kunoo manuma kiyya taa'ee si wajjaasoo jira arra maal qabattee nu dhufte jechuun keessan oolamu wanti qabadde isin dhufe Yaasimiinitti waa hima jeeti wanti itti himu deemu sanis akan mucaa kiyya haalmoodii biyya galchuu deemu itti nimne beekte saniifuu akan isitti isumaachitti waa hunda jaayisa godhe laannoo isitti arran tana isitti ni mudeema akkana mucaa kiyya biyya galchuu deemaa jeetiin isitti mudeema mee isin gaa osuma isin agartuutiin kaameraa kaayedhe kaameraa osuma isin agartuu kaameraan kun kana viidiyoo maa waraabdetti akkana namni isa akka dhaga'uuf atillee nama hojii akka dhageessuuf hin jaani mee saniifuu waan isin jettu isinis ka waliin laallu tahaa akkaduma sagantaa keenya nufaana turaan afeeraa keenya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, let's go. Kuno dhufnee deebinee jirra. Akkuma agartan mana jiranii isin alarti kaameraan osoo luufi duraan kaa'een fageessine maaliif hoggaa isin dhuftee cinaachuun fayyaan teessee wayin siimuu dhufee fuula kaameraa duratti yaani meegaa waan isin jettu kan waliin ilaallu ta'a. Let's go nufaana deemaan isin hin jaa. Cabarisee. Challenge tahu ya, challenge berat atau apa itu? Mas, tahu tidak? Kamera sudah kayak video apa aja? Iya, mas challenge itu kan? Me wajib yang berbeda. Ini nyatu berbeda. Amma lagi, voice muda mana? Inta benar nanti. Lagi, tamam. Nano karena semai kijra, acun terus kamera aja. Tamam. Seni voice muda. Tamam. Wanti si mudemu. Woi, tak kasafat tunjuk roza kata. Tak benar ya mas? Kasafat tunjuk roza. Flash. Tak kasafat wajib ramantan. Woi, lagi. Kamera dah dulu hai semi. Malif dah dulu hai. Woi sih apa cuy? Woi sih mudem. Ugua jurut sih mudem. Ugua tak kata tiku mangkam. Ugua tiku mangkam nature. Tamam. Action itu ida geper tuh. Tamam. Ugua tiku mangkam nature. Tamam. Ugua tiku mangkam nature aja. Tamam. Ini GT serana rapor dan terus geper. Tamam. Sanifu. Mucaa kiyya ni beekta. Mucattiin gaa ijoollee qabiyya namaa tan keessatti ni ulfaata guddisuuni. Tamam. Saniifuu mucaa gaa akka galee haadhaa fi abbaa fi bira naa guddisuun barbaada. Maali gaa? Amma dhageeha. Na dhageeha. Asii dhugaa sitti nu jira ta'a. Maal natti himtasaa? Na dhageeha. Mucaa ijoollee mucaan galee na dhageeha. Galtee. Haadhaa fi abbaa fi bira kana guddisuun barbaada. Maaliif akkuma biyya namaa keessa waan hin jiruuf. Tamam. Saniifuu ilmooti alhamdulillah dhaleetiin jira arraan kana geessin jirti. Ammaan tana waraqaa fixee jira. Dhageeha yaa keessi dubbooti jira warra namaa. Ni dandeessi ijoollee yeroo bakka gabaatii feetee galu dandeessi ijoollee hin jiru. Tamam xayyaaraan galti ijoolleedha. Xayyaaraan miti feetu. Laal xayyaaraan. Akkuma nama si makiinaadhaan kee biyya biraa dhagee jirru. Xayyaaraan itti Itoophiyaa dhikki mana. Tamam. Laal feetu. Manti ollaa kana waa jiraatu. Hayyee. Maaliif jennaan ilmoon ganaa bishaan haadha jala ta'e harma kiyya ilmoo. Tamam. Isma harma kiyya luyuu baattus luyidus aannan jiraame tuuttoo luyidee guddatu ijoollee rakkoon qabu. Tamam. Keef hin feene. Biyya namaa tana keessatti ilmoo tanaa jira kanaa. Akkas biyya namaa jireenya addunyaa uumaatu qorra jiraatan. Osoo arra boru jiru. Saniifuu. Jireenya addunyaa irraa qotosu. Barama saniifuu. Laal na dhagee. Saniifuu ilmooti na bira ta'e ni danda'a jeetu ni dhalame. Kanas akkasuma ni danda'a. Laalama ni danda'an ta'eetiifi. Tamam. Ni danda'a jechuu fayyadee miti. Tamam. Mushatti hin dandeessu hin jennani. Amma bara ilmoon akka galtuuf ilmoon ture mootii yaani. Bar maqaa kiyyaa ayyaamamti. Saniifuu waraqaa biyyatti hin galu baasee fi jira jaayisa godhee fi jira taakil. Tamam. Waraqaa biyyatti hin galu jaayisa godhee fi jira. Tamam. Amma mucaa guutuu galuuti. Amma ni si'umti. Antana si mudee maal. Akkam ta'u deemta mucaa galchite. Eenyu mari'attee kana hundaa'u. Eenyu mari'attee jiru. Eenyu waraqaa isa wajji baaftee. Eenyu wajji mari'attee akkam ta'u deemta mucaa xiqqeenyaan galchite. Mucaa baatii meeqaa baatii lama baatii lamaaf cinaa lamcaan.
لأنه شوف لأنه نتيكم لأنه نتي بيجنا ما كيسا دلقني Biyya قالوا namaa maal biyya namaa miti feetu waan feetee haa taatu feetu harka hidhaa uummata mujjirma harka waa jira. بيجنا ما ترى كيسا دلقتي قالوا قبل تخيل Qabu qabu ها qabu. تبغى يوم كمان نبرة ما ترى كي Eegaan ilmoo dhalatte tunuu dalagana. Kalas nama hojjiruuf nees kana dura dhufes kawaa godhe nagarre eesh miidhaa kiyyataa guddifadha tunuu dalagaa guddoo eesh alhamdulillah rabbil alamin moo. تمام الحمد لله رب العالمين لأنه أما ورقان ما تيجي نجبر ورا تم دبينا ما دي تيجي هسوي تيف Eenyu wal mareettee jeesisan. Ana Maali akkuma daraartuun jettee haflaa maarree jinni haasoo irratti ammas isii walii galte sana. يا كيسا مية كان كيسا بيا كبار ما Tokko akkasiin naan jettee bikkati malaan jirtu tokko. لا كيسا بيا مين سيرسن وانا كيسا كيسا بيا Inni raajuu fayyaa kaameraa. كيف سراجو Inni raajuu. برا فولو متى دروس تماجرني Uummata maali mana? Inni raajuu. ها؟ Inni raajuu. كيف يعني سراجو برا Inni ما raajuu hin deebiin. يا أخي. يا أخي دقي أتم كلوتة ميرا كيسا قلتة إيو خالولتة نروح Hingalchu بتاع iyyee. نروح ندندي شو Hingalchu. ندندي شو Inni deebiin. شوف نروح ندندي شو لأنه إيش أما كتلوتة وخاوسين بوتة تركان في تنا فرطو فيمت أنا إكن قال شوف ورقة في تي في تنجران ستة مجرم Eenyu jettee. ستة مجرم ها في تي أيوه Akkam ta'e hin daratu. أكم تاني جات إني تلاقينا هذا Naafati ka. Naafati maal inni dalagan boode. أكم تاني Akka feene taana maal. أكم يعني Akka sigaa ilmoo hin galchu. Maqloo ganaadha mucaa. Ajamnaan deebitu madalagaddooti ammaa hin dandeessaa. كيف يعني تيجي تلاقيه كيف تيجي تلاقيه Dalagaatti hundi. كلام رجع سنين بدو جرا وانا من جود أجي Hin dhagoo. وانا من جود أجي Hin أما dhagoo. وني كاميرا كنا بقوله كيدرو خايفا أكاد تمام جتوا في ملء ورا ما جراني احتيادي احتيادي تمام احتيادي Yaadullee takka hin qabu ta'uu. لا احتيادي Takka waan nuti yaadu hin qabu. نلاقي احتيادي شاهد نمني دعوتها جرونس Maal namni احتيادي تمام قرارة خيبة زيتيسي تمام مجان تربان تكو تفيف قلبه Ifin dararan hin jira. كيف من دراني Ifin dararan. برسي تمين جرا Ifin dararan hin jira. Siimee jira. برا ورقان كنا شرتي ورقان ترين كلي ديموسن ورقان كلي ديموسن سنير Astagfirullah ilaalchi. ورقان كلي ديموسن ورقان سنير Dantaa kan. ورقان اتقل تديم Santa jaartii tajaajilamada fuudhee. Afuraffaa sadaffaa. لا عن بيت وانا Kan irraa cufamee anas akkatti ittiin darbin laalatti dhaabba asmaa dhaabbata ittiin darbin. كيف يعني سلابتي جدا كيف برا ما كاميرا وني سرور تجيب أما أمة دولتين لغاية تيموجر تمام تمام لغاية تيمو تمام تمام لقي أتى لغاية تيمو كروما لغاية سنرا جينية لا تقولي كوتشيس ولا تمام Maaliboo ilmooti yaabar. الموتيت يرو هذا أبا مرقت كم Deem mirga isaa fuudhaa miti bakka أي kanaatti. أنا رابط دبر Eessaaf dara bakka kanaa mirga. ها Anis akka itti dhalan beeka gaba. أكيد تلتوان بيتو بانيس خراب راغر أو فندم نه هذا في باقي برجل شديم Hingalchu. نيجلش Maalka hingalchu. نيجلش Tamam. كيف نيجلش تاني Tamam hin jira. معلش شو نيجلش تو Irraa cufayyaan. سمعني سراجو Narraa cufu viidiyoo. لا فيديو سراجو كاميرا سراجو Maali kaameraa. yoo ati fudhatte dhagaye Kaameraa. Tamam. Malee namatti himuun taatu. dhagaye maaliif isitti mu beeta mucaa kiyya akka galli daawwattoonni illee akkanaa beeku Deem maal beekanii. ama saniif akka nagaan galoo kodoo ayinaa godhaniif Amma kadhaan natti darbee jiru. keef yaani maa kadhatti jirru Kadhatti darbee. barna yaa kanarraa dhagaye tamam ati amma dhagaye ati qaraara tokko baafadhamma tamam Karaadhumoo. Eh. Siraachi beeka laata isa guddifatu. ha Siraachi beeka isa guddifatu. anarraa bichi baatee ilmooti guddifata ilmooti jaarta guddifachuu Deem ilmoo maala isaa fuudhaa. bari inni deessu narraa achi baatee guddifachuudha Hin daddalees. yaa kee waraqaa bitadhee nagee suura Waraqaa jimbii ta'e. biyya bar biyya seera qabdu keessa irraa bar hai abbaan ilmoo takka hara biyya feetee galfachuudhaaf mirga qabu Hin qabu mirga isaa fuudha. Yoo nan hin jiraanne mirga qabda. amma beekadoon akka itti sajjade ati hin jirtu ittiin sajjade Deem hin jira jeetiin itti baafa. la ati narra hin jirtu isin amma la dhaggeeffadhu waan isin jedhe tamam Maal hin jaa? dhaggeeffa amma Akka taatu nagee yaa kisin gorsa yaa kisin gorsa dhagge narraa dhagge na dhagge hin jedhe yaa kee na dhagge si dubbatu jira hayya laal amma namni keenya kun namaan nu daawwachaa jira Nama jimni maana Social dura media fidda. dha. Maana dura fidda. sooshaal miidiyaa Maana dura fiddare. sooshaal miidiyaa Nu ichi dura qabi nu waraabis hin jaan. eenyu baan Warra waraabu fidda. baran tanaafi miti yaa akhi way sana maran dhageessu nama juusaa way Keen deebi nama laafti. eessi deemu Kutumaa fudhate. keef mijetti fudhatte jaafte ilmoo abbaan qabna isheeti abbaa gubbaan jira Deem abbaan isheeraa miti. irra hin jira Abbaan makluuqa bishaanii galchu. Bishaan ilmoo
Qabni nu jabaachuu miti ilmoon baati lama olmaadha. Galchuu abbaan maal abbaan Jibbite ni gala mucaan. Tamam. Saniifuu waraqaan dhumatte ati wanni sirraa fudhachuu barbaadu baatee jecha tokko. jechumaan. Yoo feetanii si galchuu ilmooti fudhadhee keessatti geessa. Eegxeetuma akka jettaaniimi. Maaliif beekti ilmooti geessa fudhadhee baafatanii? Deeman biran jiru ilma eegsa kaayyatti hidhatin deemu. Mata bakaa biraa gadi boo kana. Keef yaani. Akkasii. Hin himtu natti yaani amma naaf hin hayyamtu. Angi jarana bige yeroo namni naa bilbiletti yoo ati rafu jiraattes dhage. An yeroo jarri heeloo maan jetti yoo ati rafu jiraattes immoo jalatti godheetuma. Akkasii jechuun barti qaalaa jechuudha. Keebeen gaariidha. Ilmoo shaaraarraa fiddee akkasi fuutee ilmoo namaa kan nuti jechuudha. Maal ilmoo ta'e san jaalala jaamtu moora kan jibiratti anaa galu jaamtu. Barsan namaan amanutti kan nuti. Deemboo namaa amanu. Bar amma akka wayin nama galchu deemuu ibootte namaan akkan kabaju akkan jaaladhu na galchu. Kabaju amanuu jinni ilmi namaa Oromoo moonti jaamatu takka amanummaa qabu. Ya Allah akbar ya Allah ya Allah. فهمت مشان كان ماما دي فيديو يا ماما هلا انت تفهم هجيت الفيديو والله خلاص مشان نقولي أفهم مشان نتكلم تفهم ديم لما والله من مشان نقولي amma sanyii fa'aa kanas maraata viidiyoo naagaa galfattu. Saniifuu daawwattoota hordoftoota keenya akkumaan isin jee isin irraa faamu diddisan mucaa kiyya ilmooti jaffin galchuuf waraqaa bitee fitiin jira. Isiidhaaf ammoo jee reefu tallee mata duree tokkuma isin haase isin waan kuma qabneef isheetti waraqaa bitee fitin isin jee nama akkana galchuu deemaa nama biyya galuu deemuu hin jee isin jee beete nama kanallee abalullee isin hin jenne garuu ammoo namni galuu deemu nama isin beeytanii miti nama nam beeku jechuu kiyya garuu namni kun namaan akkan jaaladhu kabaju. Nama ittillee amanuu ilmoo dhiisanii nama nagaan illee biyyaan naa ga'u jechuudha. Saniifuu akka nagaan galtu du'aayinaaf godhaadha ammoo ta'isiidhaa ni nayyabsiisa amma halalootu malee dhagee. Ta'isiin amma duraa duwwaan naqamtee uu hin eeyyamu hin ni nayyabtaati laal dhagee. Gallaa wajjumaan gala kanaas akkam fadhee waa ta'u hin galu hin jeemi duraan ati fuute galchi ta'inna wajjumaan gala deemu. Tasanii rakkoon qabu. Yoo wajjin gala jette torbaan tokko booda jaayis ta'e. Torban tokko booda jaayis ta'e galuudhaaf. Fakkeenyaaf hin jeeramu garuu guyyaa fi dabalatu. Egaa dhagee torban tokko booda akka biyya galtuuf jaayis ta'etti waliin. Kalaas shuf yoo isa gadi hin dhiisotte. Danda'u ati maaliif saniifuu kalaas hin dandeessu amma yoo wajjin galatti hin dandeessu. Ilmoolleen hin galtu anillee hin galu akkas. Keebiya ilmoon ni galti mucaan kiyya ni gala ni gala. Hin galu afaan Oromoo. Keebiya ni galu ni galti anaa galti ilmooti yaame. Keebiya ilmooti takkaan qabu. Isaa fi dedduuba ilmooti galtee. Bakkaan fadhee fi. Aboo safaata akka nurraa dhiisee achi wayi baalagummaan akkana turkuu guddisaa wayi baalagummaan dhukkuba gaafa hin qabne jira. Ayi waan hin galfadhe ishee. Ifii gal. Biraa deemu dhalii galfadhu. Biraa dhalii galfadhu. Nama lamaan nu galchitee naaf mucaati akkamtoo deemu. Akkamtoo deemtu guutu galleessirra. Maali waan duraan godhuu deemtu taniif nuti yaanii fudharku jiru jira. Laalama gaafii kana nan gaafatinan. Eeyyuu akkamtoo deemtaree. Laal gaafii kana nan gaafate. Siin gaafadha maali? Siin qabu. Beeytaa nama kiyyanna beeyta. Harkaan nama jarjaruu hin qabu. Tamam. Amar harkaan nama jarjaruu hin qabu. Afaanii nama uumsisiisu hin qabu. Yoo na amante afaanii na aman. Amanu rabbi. Ilma namaati bara nama akkana jaatu. Saniifuu na tumtaatu. Na tumteera raambifta mucaa. Tuu saniifuu akkamitti raambisuu dandeessati. Akkaan fadhattee nambisu. Fudhadhee maa waliin irraa baafa nyaata mucaan akka fadhuu ta'e. Nun galchu garuu nuti akka feete akka jinteeti taatatamaa. Ayyee. Saniifuu. Mucaa kiyya dhageessii hima nama viidiyoo kaameraa kaayyadhee hin beekaa kaameraa wanni dura kaayee wanni akka viidiyoo dura kaayee kan akka nama tokkotti dhugaa jirtu siifii gumuufi malee dhagee dhugaa jirtu akkanaa fi akkana jeessii muudha malee maaliif garaa kiyya keessa dhooyfadhee iccitii fi yookaan baafachuun wallaallee barfuudhee mucaa erguu wallaallee la'annoo hayaatiin turaadha mucaati ilmootan haqarraa qabda atillee dhaga'uu qabda waraqaa tan jaayisuu dheetiin jira wajjin galtaa yoo galte immoo wajji galtaa yoo hin galle immoo inni haa galuudha. Laannoo ati maqaa keetillee katabeen tamam keetillee katabe yoo ishee ati didde immoo mucaa qofti ni gala haadha ijjees hin katabne garuu nama galchuu deemuu hin jennu haatis ilmoo baatii lamaan irra dhiittee na labaddeen jee. Maali? Ilmoo baatii lamaan irra dhiittee na labaddeen jee. Kora geessan. Kaas dhaqeetiin ni jira ilmoo biyyan galchi jaalladha keessatti warri yan galchi.
Dhaqeetiin ilmootii yaaniin jiran galle. Dhagee akkasi tamam haati kuman siin geessan ni baddeen jeen. Sana kaisee naa jiru. Sana kaisee na jeeftee osoo jiru lubbuudhaan. Laa ilmoo baatii lamaan irra dhiiftee na lafaa battee jirti. Yaa irraa cufi kalaas fiitii mata naan siinee jira kalaas. Dubbis na wajjin gadi jala na wajjin na dubbatu. Hin galchitu ilmootii. Nin galcha. Tiyyaam ilmootii. Deemtee takkaan qabdu naa akkaan dalagee. Ana akkaan dalagee. Anaatti lafee bara akkanatti itti urkeetiin asin gee. Akkatti urkeetiin asin gee bara. Barsiin dubbatu jira. Sittiin dubbatu jira dhage. Danda'in irraa dhage sittiin haasoo jira. Sittiin haasoo jira dhage tamam dhaggeeffadhu. Garuu irra si jira. Osoo hayyamtee irra si jira. Tamam yoo hayyamtee irra si jira. Barsiin dubbatu jira. Dhage. Simpaan dhage. Dhage kaalchii lafaal. Osoo nan jiru lubbuun na ajjeeftee ilmootii akkam godhuu deemu. Keef yaani. Akkam gurguradhu kafarraa fuudhi. Keef gurguradu. Gurgurachuu feete. Bar ilmootii akkamitti gurguradu. Gurgurachuu feete ree. Aboo ilmootii haadhati. Osoo jirtuus jala gabbaaseetiin bar erga jettee maal jettu. Bara wanni erguun deemu risaalaa nama erguun deemu haadha maatii biratti erguun deemu. Eenyutti ergite fudhi galchifaa jennaan. Fudhi galchifaa yaa jennaan. Itti fudhi galchi. Maal ilmoon galchaadha. Moo oda soogidda ganda kanatti. Ayyi biyya tana keessa nama meeqaan nama kanneen galfate. Tama namni nuti beeyi. Namni nuti beeyi. Saayibna kee nama meeqaan galche kan. Tuma keessa. Keef yaani waliin daltaa ta'e. Maal jechuudha dantoota ishanii walumaan sun jiru. Ani beekta rabshaan hin ta'u. Rabshaan hin ta'u. Rabshaan hin ta'u. Akkasumatti namni hin dandeenye sumarraa. Dhagee yaa'ii goota taangoota. Ani durbaan si kutaa beekta. Ati hogguu yaa'ii malee na waliin baaftu isa viidiyoo kana irratti. Yaa'ii ta'e malee na waliin baaftu. Baramatu yaa'ii miti. Ije dubbii feetu kaameraa banitee na dura keessisa. Haadha manaa biyyaa. Deemnee haadha manaa ta'e jinni. Ajaa'iba. Ajaa'iba immoo. Yoo dhugaa namatti himna jenne arraba. Yoo lakki akkanaa miti akkanaa lakki dhugaa jirtu sitti mu jira wanni sun akkanaa fi akkanaa jee arrabaan nu gubbaa koraa. Tamaam. Inni foonni waruu dandeenyu waan hin jirre. Dhagee. Mandaddeen kaa maal narraa feetu? Yaa kan waa takka sirraan fedhu dhagee. Hin hayyamtuu mire. Waa takka hayyamuuf illee hin ta'isu. 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 Tamaam. Dhagee. Ragaa ta'a. Shaahidetti naa ta'a. Shuf. Urjii dhagee. Garuu gaafa lakki ilmootiyya na eelaa fuudhee galeettee ol gaafati boochi. Gaafa namni si dhagee. Tanis himu qabu. Shuf. Gaafa ilmoo ni galcha. Aboo galchuuf hin deeman. Haadha xiyya biratti hin galfachuu deeman. Dhagee. Haadha xiyya biratti hin galfachuu deeman. Haadha xiyya biratti hin galfachuu deeman. Haadha xiyya biratti hin galfachuu deeman. Dhagee. Afaan nan qotiin. Tamaam. Saniifuu akkuma dhageessan ilmoo xiyya fuudheetiin haadha xiyya biratti galfachuu deeman. Maaliif jireenyi tokko ilmooti fi jireenyi mataa keetti sitti ulfaataa biyya namaa tarfee. Saniifuu jechi sitti dhiisaadha. Maaliif isin hayyamuu didduuf yoon amma agumaree fi dubbatan takkaa hojii dubbata ammas nan dhageessu waan ta'eef isin wajjin dubbadhu garuu immoo isin itti dhagaa naa ta'a gaafa isin booda booche akkana wanta kan seen dilii akkas hin korre yaani masuummaa takka akkana madallachuu fayyadanii jechuu barbaada. Saniifuu dogongora tokko kan hin qabne abdii qabachuu fayyada daawwattoota hordoftoota keenya ilmoo tana fuudhee karaa biyyaa galfachuu deema. Du'aayi naaf godhaa akka rabbi nagaan biyya naa galchu. Du'aayi kanaaf godhan kabajaan isin gaafadha. Saniifuu isii yoo dandeessan wanti barreessaatii yoo itti saala qabatan bilbila itti saala isii bilbilaadha. Liinkii jalaa isin kaa'u dhaqaadha isin bilbila isii dubbisaati. Gorsaan isin hin jaa wanni tun gaa daa'ima takka biyya namaa keessatti ilmoo takka rakkachuurra arrattana wallahi maaliif ani biyya namaa tana keessa ani taa'u waan taa'u hin deemu an taa'u hin deemu as biyya tana keessa waan taa'u hin deemneef saniifuu ilmoon tana akka gara biyyaa galtu kabajaan isii gaafadhee garuu isin naaf hin hayyamne akkuma isin agartan fuula keessatti dura gaafadhee isin hayyamu jettee jiru kayya saniifuu daawwattoota hordoftoota keenya waan agaruma sagantaa kayya nafaan turtanii nu hordofaa akka isin taatee fi waan dantees nafaan turtanii nu hordoftanii isin jaa saniifuu waan agaruma sagantaa keenya waan tufaarratti galatoomaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagayattiin isin jaa baay'ee.